Ashamaa kan jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni chaanaalii kiyyaa kun guyyaadha kana namoota baay'ee tokko isin ajaa'ibuu fi sirriitti kan isin fayyaduun isiniif qabadheetii dhufe fakkeenyaa fi guutummaa addunyaa kanarra gaa afaanota hedduutu jira jechuudha. Afaanota kanas egaa hunda isaa hin beeknu jechuudha. Garuu afaan biraadhaan barreeffame tokko gara afaan beeknuutti dhiyeeffachuuti karaa itti dandeenyu karaa salphaa ta'een isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaa fi afaan biraadhaan wanta barraa'ee ta'e tokko isin gara afaan kan biraatti geeddaruuti yoo barbaadan yookiin immoo gara ofii keessanii afaan beektaniitti geeddarachuuti karaa itti dandeessan karaa salphaan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa kun ammoo fakkeenyaaf iddoo kanarra afaan Ingiliffaatiin Washington Post irraa kan post ta'ee ture ni jira jechuudha. Kana afaan Ingiliffaa kana gara afaan Amaariffaatti bifa kanaatiin jijjiireetiin jira. Kana qofaa miti jechuudha. Sagaleedhaan illee dhaggeeffachuutii nan danda'a jechuudha. The elections are a high-stakes gamble for Ethiopia's future. Despite widespread poverty, unemployment and ethnic violence that has uprooted millions from their homes. Kanaaf baay'ee tokko kan isin ajaa'ibudha. Wantoota hedduudha kan inni of keessaatii qabu. Wanta isin agarsiisaa jiru kana qofaa miti jechuudha. Kanaaf hanga xumuraatti na waliin ta'a hunda isaa kan isin agarsiistu ta'a jechuudha. Egaan amma ni eegalla jechuudha. Jalqaba gaa wantootaan amma isin agarsiisu kana hunda isaa kan ittiin godhachuutii dandeessanii aappii xiqqoo tokkotu jira jechuudha. Kunuutti akkuma agartanii appilikeeshinii kana salafti isin argattanii Telegram chaanaalii koo OTSL sai kan jedhu sarchi gootanii argachuutii ni dandeessu jechuudha. Warreen Telegramii hin fayyadamne yoo jiraattan immoo liinkii isaa description box irraa ni argattu. Garuu namoonni baay'een keessanii appilikeeshinii maqaa isaa nuuf himi jettu appilikeeshinii laftiin isiniif kaa'u kunuutti description boxiin jechuun iddoo kana jechuudha. Barreeffama viidiyoo kootii irraa tokkootiif tuqtu sanii booda kunoo akka kanatti gadi isiniif baasa jechuudha. Achi booda iddoo kana jalaatii aappii as tuquun buufadhaa kan jedhu isiniif barreeffamee waan jiruufi liinkii kana innaa isin tuqtanii gara weebsaayitii kootii isin fida jechuudha. Achi booda kunuutti akkuma agartanii iddoo kanarraati wantoota hunda isaa jechuudha. Afaan Ingiliffaanis Oromiffaanis barreeffamee isiniif waan ta'uuf darraa haala appilikeeshinichaa wantoota hunda isaa argachuutii dandeessu. Sanii booda iddoo kanarraa daawunlood lafa jedhu kana tuquudhaan salphaatti appilikeeshinii barbaadan sana buufattu jechuudha. Yoo peejii itti isin dabarses immoo haala kanaatiin isin dabarsa. Saniin booda isin dhuma kanarra dhufuudhaani al tokkootiif kana innaa isin tuqtanii kunuutti akkuma agartanii Play Store irra qaxxitaa fideetu isin kaa kunoo bilbila keessaniitti fe'u qofaadha. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha appilikeeshinii isin barsiisu argachuu jechuudha warri barbaadani. Egaa amma gara barnoota keenyatti deebinaa. Jalqaba appilikeeshinii guyyaa irraa kana isin barsiisaatti jiru kana innaa buustanii install gootanii seentanii kun haala kanaatiin isiniif baasa jechuudha. Iddoo kanarraatii egaa fakkeenyaa fi kana oonii gochuu qofaadhaan jechuudha. Bakka deemtan kamittiyyuu jechuudha. Osoo Google keessa jirtanii, Facebook irra osoo jirtanii iddoo barbaadan teessanii gara asii appilikeeshinii kanaatti osoo hin deebini salphaatti afaanota barbaadan gara afaan barbaadanitti jijjiiraatii koppii gochaa deemuu ni dandeessu. Akkasumas immoo dubbisaa deemuu dhaggeeffachaa deemuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo kana oonii godhachuuti qabdu jechuudha. Jalqaba kana argachuudhaa fi saniin booda kana innaa isin oonii gootanii kunoo haala kanaatiin oonii isiniif ta'a jechuudha. Achi booda start kan jettu kana innaa isin tuqtanii kunootti akkuma agartanii kun batanii ishee kana ishee screen irratti argaa jirtan kana isiniif kenna. Kana iddoo barbaadan irra kaa'uudhaan translate gochuutii dandeessu. Amma kana isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Egaan bukkee harka mirgaa kanarratti kan argamu immoo wanta kan biraati jechuudha. Translate with voice camera kan jedhu ni jira jechuudha. Kana keessa innaa seentanii addanarraa wantoota hedduutu jira jechuudha. Faayidaa hedduutu jira. Kana keessaas immoo kaameraa qaxxitaa jechuudha. Wanta barbaadan tokko suuraa kaasuudhaani suuraa sanarraatii barreeffamoota barbaadanii translate gochuutii dandeessu yookiin immoo gara afaan barbaadaniitti jijjiiruu dandeessu. Inni kan biraan bilbila keessan keessaa yoo qabaattan gaalarii keessan keessaati kunuutti ni dandeessu jechuudha. Wanta PDF'dhaan taa'e wanta waraqataan taa'e akkasumas immoo suuraadhaan wanta taa'e tokko gara afaan beektaniitti jijjiiruu dandeessu. Saniin booda kunoo gubbaa kanarraa mallattoo raayitii kana tuqxu. Achi booda kunootti akkuma agartanii crop akkasiin gootanii fi iddoo barbaadanitti kuttu jechuudha. Haala kanaatiin xiqqeessuuf guddisuudhaani. Achi booda kunootti akkuma agartanii gubbaa kanarraa crop kan jettu ni jirti. Ammallee iddoo kana tuquudhaan salphaatti barreeffama suuraa sanarra jiru kun iddoo kanarraa isiniif tarreessa. Akkuma isinitti agarsiise kunootti mallattoo voice kana tuquudhaan immoo akka inni haasa'u akka inni afaan Ingiliffaadhaan maal akka ta'e isiniif dubbisu gochuutii ni dandeessu jechuudha. Akkuma jalqaba dhaggeeffattanidha. Inni kan biraan immoo jala kanarrattidha jechuudha. Kunootti inni baay'ee tokko isin ajaa'ibu. Amma fakkeenyaaf afaan Ingiliffaadhaan gubbaa kanarratti peestii godheetiin jira. Inni garuu automaatikaalii ofii isaatiin of ajajeetu gara afaan Amaariffaatti naaf jijjiireetti jira. Afaan kana koppii godhachuutii yoo barbaade kunootti mallattoo koppiin waan jirtuufi ishee kana nan tuqa jechuudha. Ingiliffa isaa immoo koppii gochuutii yoo barbaade kunoo nan tuqa jechuudha. Saniin booda gaa amma fakkeenyaaf barreeffama sana gurguddisuu xiqqeessuu akka barbaadan gochuutii ni dandeessu jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko itti gammadu jedheetii yaada appilikeeshinii kanatti gara afaan Amaariffaatti akka isiniif jijjiiru gochuudhaaf immoo wanti isin gootan jalqaba kun afaan Ingiliffaarra taa'eeti jira waan ta'eef kana tuquudhaanii afaan
barbaadan irra kaa'achuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kana naas tuqxanii kunoota akka kanatti Ingiliffaa, Amaariffaa, Arbaaniyaa jedha afaanota hedduu addunyaa kanarraa gadi isiniif tarreessa kan isinitti toletti Arabiffatti, Ingiliffatti, Chaayiniffatti geeddaruutii ni dandeessu. Garuu afaan Amaariffaatti jijjiiruudhaaf yoo barbaadanii kunootti kana tuqxu jechuudha. Amaaree kan jedhu kana jechuudha. Saniin booda kunootti naasin tiraansleetii harka jiru kana tuqxanii ofii isaatiin tiraansleetii isiniif godha jechuudha. Yookiin ammoo ofii isaatiin of ajajee innaa isiniif gochuu diduudha kan isinii tiraansleetii kan jedhu kana tuqxanii jechuudha. Inni kan biraanii ofii keessaniitii afaan barbaadan haasoftaniitii jijjiirsisuutii dandeessu. Fakkeenyaaf afaan Arabiffaa iddoo kanarratti kana tuquudhaan salphaatti akka dubbattan ni taasisa jechuudha. Sanii booda naanni afaan say something isiniin jedhu isin waan barbaadan afaan Arabiffaadhaan yoo dubbattanii gara afaan Ingiliffaatti, Oromiffaatti dhiifama Amaariffaa gara Ingiliffaa, Arabiffaa garagaraatti isiniif jijjiira jechuudha. Dhiifama afaan Oromiffaa as keessatti hin argattan jechuudha. Afaan Oromiffaa yeroo gabaabaa gidduutti gara Google in yaabbata jedheeti eegaati jirra jechuudha. Namoonni keenya iyyuu hawwii hunda keenyaati afaan Oromiffaadhaan appilikeeshinii tiraansleetii gochuuti danda'u. Hanga onaa baay'ee tokkoon barbaadaati jira garuu nan dhabe jechuudha. Namoonni isin gaafattan yoo jiraattanii an dhimmuu dhiiseetii miti jechuudha. Sababa Google irra seeraan galeetii hin jirreefidha jechuudha. Yeroo muraasa booda garuu afaan keenya kana caalaa guddachaa yennaa deemu gara Google irra nuuf seena jedheetii nan qaba jechuudha. Egaan sila akkuma isinitti meegaa bakka deemtan hundaatti waa tiraansleetii gochaa deemuutii yoo barbaadan kan jedheef fakkeenyaaf Google irra jira amma fakkeenyaaf Chrome keessa jira as keessaatii wanta tokko toon dubbisu Washington Post irraa danarra kun zeenaadha jechuudha. BBC wanta gadi lakkise tokko yoon dubbisuuf kee yookiin immoo Facebook irraa wanta arge tokko yoon dubbisuudhaaf kee jechuudha. Kunooti batanii kana tuqxu jechuudha. Kunoota akkuma agartanii sila oonii goonii baaneeti jira jechuudha. Kunoota appilikeeshinicha keessatti kunoo kun oonii ta'uutii qabdi jechuudha. Saniin booda kunootti Google barbaadne keessa yoo jiraanne iyyuu al tokkootiif fi innaasin kana tuqxan jechuudha. Wanti inni isiniif ta'u kunootti bakka barbaadanii xiqqoo ishee akkana gad harkistu jechuudha. Isuma deebistanii al tokkootiif qabuudhaan gad harkistu jechuudha. Inni yoo ofii isaatiin daayirektii tiraansleetii isiniif godha bakka barbaadan immoo geessuutii ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kana kaa'ee jechuudha. Asii al tokkootiif isuman deebi'ee tuqa achi booda gadi nan harkisa jechuudha. Kunoota akkuma agartanii saniin booda kunootti lafa barreeffamni isin jiru irra diraagii gochuudhaan bifa kanaatiin akka inni tiraansleetii naaf godhu daayirektii nan taasisa jechuudha. Kunootti egaa iddoo kanarraa akkuma agartanii afaan Amaariffaan gara mirgaara naaf kaa'ee jira, afaan Ingiliffaan gara bitaara naaf kaa'eeti jira. Kanaaf tiraansleetii naaf godheeti jira jechuudha. Kunootti akkuma agartanii egaan wanta inni tiraansleetii naaf godhe kana daayirektii koppii gochuutii nan danda'a. Akkasumas immoo wanta barbaade sana dubbisuutii nan danda'a jechuudha. Kunoo baay'ee tokko kan isin ajaa'ibudha. Egaan bifa kanaatiin itti fayyadamtu appilikeeshinii kanatti akkasiin gammaddan abdiin qaba. Wantoota hedduu of keessaatii ni qaba jechuudha. Appilikeeshinii baay'ee tokko isin ajaa'ibudha. Buufadhaatii itti fayyadamaa bilbila keessan irraa hin dhabinaan isiniin jedha. Egaan yeroo taanuun deebinee gargaarutti yaada qabda yoo jiraate wanta akka isiniif fooyyessuu barbaadan kamiiniyyuu koomentii irratti naaf barreessaa isiniin jecha yeroo taanuun deebinee gargaarutti nagaan naaf turaa isinan jaalladha isinan kabaja. Bye bye.